هذا فضل ulagaan fayyaa ta'uu maal jedhi ulagaan fayyaa ta'uu sehatii ulagaan fayyaa ta'uu soomanaa arba'atu ashyaa'a waa afurii jedhe islaamun islaama ta'uudha kaafiran ta'in takka beekumsa qabaatu maraataan ta'in heeydiirraa qulqullaa'uudha wanaqaa'uun ammaas qulqullaa'uudha minnaa heeydin waan akka heeydiirraa heeydiifi waan akka heeydiirraa dhiiga dhalaati heeydiifi waan akka heeydiirraa dhiiga dhalaati kanarraa qulqullaa'uudha jedhe ayyee wa ilmu ammaas beekuudha yeroon ta'u soomana qeebalaadha halkan soomana qeebalu guyyaadhaa qeebalaami eegaa hangaan silaa guyyaa agabuu oolu kana halkaniin agabuu bula jechuu wayitaa ta'u jechuu yeroon soomana qeebaluu kana beeku guyyaadhaa qeebalaa kana beeku ayyee haazaa fazlun ulaagaa wajjabuu soomanaa waashani islaama ta'uudha islaama taanaan sirra wajjabe ulaagaan fayyaa ta'uudhaatii fi ulaagaa wujuubaa walla zaman akkas jaane waluma lazzamanii bara islaamun islaama ta'uudha mukallaf ta'uudha ijoolleen ta'ini dandeeytii qabaatuudha dadhabaan ta'ini fayyaa qabaatuudha mariideen ta'ini ta'aa ta'uudha musaafiran ta'ini akkana jaane ayye هذا فضل أركانه ثلاثة أشياء أتبان صومنا واسدي نية بدل الرغد ثلاثة نية ليلا الكن نية كل قياتي صومنا واجبا غيزت halku niyata niyatan halku halkan keessa arkamsiisa qabeen buluun halkan ma keessa arkamsiisu taruma takka arkamsiisnaan gaya halkan guutuu niyaa qabeen buluun taruma takka keessa finnaan borunii soomanaa gaya ayye watarku ammaas lakkisuudha muftirin mufattirin akkasitti gootan tanaawula gartee mufattira waan nama fursiisu fudhatu lakkisu مفترين نمتج مفطرين نياتا سني مفطر بشان كان مفترو نمتج مفطرين اكاس غوتن وان ما فرسيسو غرتي فداتو لكيسو حالا يادتاتين حالا مراتاتين والله لا خننتين والله لا عذرين صاف غدمتو خننتين وصائم أما ذات نمتك صومنوت ذات من نمتك صومنوت هل كون يجو وان صومنا نما فرسيز لكسو لما ذات نمتك صومنوت شخصي عيتو شخصي نسركان وي هوانتم صومن تيرين بكتم فان وي بكتم فان صومن نمني جراتو قبا يجو نما صومنامي